Waltajjiin gama raawwii hojii bara 2015 fi kallattiin xiyyeeffannaa bara hojii 2016 kan mootummaa fi paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Adaamaatti gaggeeffamaa ooleen hojii gama paartii fi mootummaan hojjetamaa turan ciminaa fi hanqinootni itti qoratamanidha jedhanii gama gamicha irratti kan hirmaatan keessaa itti gaafataman damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Urrisaa addatti FBC'f yaada kennaniini. Karoorri biyyaa fi hawaasaa naannicha jijjiiruu danda'u bara 2015 hojiirra ooleen abdiin kan itti mul'ateedha jedhanii. Karoorri kuni adda durummaadhaan uummata keenya iyyummaa keessaa baasuu gara badhaadhinaatti akka ce'an taasisuu akkasumas immoo dinagdeedhaan hawaasummaadhaan gama hundaan lammiilee badhaadhinaa gonfatanii fi kabajamanii rakkoo keessaa hiyyummaa keessaa bahanii jiraatan dhugoomsuu fi imala badhaadhinaa Itoophiyaan qabattee milkeessuu waan ta'eef kana bu'uura godhannee karoorfanneeti kan ture. Karoorri kun misooma magaalaa irratti misooma baadiyyaa irratti akkasumas misooma hawaasummaa irratti kan xiyyeeffatudha. Misoomni baadiyyaa keenya keessaa qonnaa fi dhimmoota hojii baadiyyaa keessatti hojjennu bu'uura kan godhatan galmoota gurguddoo 4 kan qaban ture jechaadha. Inni tokkoffaan wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudha. Sadarkaa naannootti, sadarkaa maatiitti, sadarkaa nama dhuunfaatti jechaadha. Kana milkeessuudhaaf karoorfanneeti kan hojjechaa turre. Inni lammaffaan immoo akkasuma midhaan yookiin oomisha biyya alaatii galu hambisuudhaan dhiibbaa dinagdee gooroo biyya keenya irra gahaa jiru hambisuudha. Kanarrattis xiyyeeffanneeti kan hojjechaa turre. Inni sadaffaan carraa hojii uumuudha. Lammiilee keenyaaf dargaggoota keenyaaf carraa hojii uumuudha. Akkasumas inni arfaffaan immoo oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaan oomisha oomishnu Oromiyaa akka Oromiyaatti oomishnu biyya alaatti erguudhaan alergee guddisuudhaan sharafa biyya alaa argachuudhaan dinagdee biyya keenyaa guddisuudha jechaadha. Qormaatileen hedduun raawwii karooraa irratti gufuu ta'aa turanis xiyyeeffannaa addaan hojiin hojjetamee imala guddinaa akkaan kan akeekedha jiran Dr. Biqilaan. Hojiiwwan bara kana hojjennee milkeessine bu'uura godhannee yoo laallu imala badhaadhinaa uummata keenyaa mirkaneessuu daandii sirriirra akka jiru imala daandii badhaadhinaarra akka jiru yeroo gabaabaa keessatti immoo fedhii fi faayidaa uummata keenyaa mirkaneessinee uummanni keenya iyyummaa keessaa bahuu keessa darbee sadarkaa hawaasaatti, sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa maatiitti badhaadhina mirkaneessee iyyummaa keessaa akka bahu akka gochuu dandeenyu kan itti ilaalleedha jechaadha. Kanaafuu qormaata keessaas ta'e alaa karaa adda addaatiin dhiibbaa gurguddaan duratti geessisaa ture dandamannee qormaata sana ofirraa qabbaneessaa ofirraa maaneej gochaa garuu immoo milkaa'inoota gurguddaa mirkaneessuu dandeenyeerra. Karoora bara 2016 sadarkaa fooyyee milkeessuuf badhaadhina abdatame galmaan ga'uuf bara hooggansi xiqqeen itti hojjetuu fi rakkoolee hawaasummaa furuuf oomishaa fi oomishtummaa guddisuu irratti kan hojjetamuudhas jiran. Uummata keenya iyyummaa keessaa baasuudha kaayyoon keenya. Uummanni keenya badhaadhina akka gonfatu taasisuudha kaayyoon keenya. Qormaatilee asiif achii uummata keenya qoraa jiran kan akka qaala'insa jireenyaa, kan akka dabalinsa gatii, kan akka rakkoo tajaajilaa uummata keenya qoraa jiran karaa furuu danda'uun karoora keenya qopheessine jechaadha. Akkuma beekamu uummata keenya dhimmoota qoraa jiran keessaa inni tokko qaala'insa jireenyaati. Qaala'insa jireenyaa kan furamuu danda'u karaa lamaan. Tokko oomishaaf oomishtummaa guddisuu dabaluu. Inni lammaffaan alseerummaa asiif achitti sirna daldalaa keessatti nu mudachaa jiru. Tasgabbeessuun, olaantummaa seeraa kabachiisuun, namoota karaa qaxxaamuraatiin duroomuu barbaadan kanarratti olaantummaan seeraa akka kabajamu taasisuudhaan sirna daldalaa keessatti gaaga'ama nu mudachaa jiru kana gara sararaatti deebisuudhaan qaala'insa jireenyaa kana fooyyessuun hin danda'ama gama jedhuuni jechaadha.